Yooyyaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaan YouTube keenya guyyaa guyyaadhaan dhimma fayyaa wal hormaataa fi fayyaa hariiroo jaalalaa irratti xiyyeeffate irratti wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an isiniif dhiyeessuudhaan beekama. Akkanuma yeroo ammaa kanatti viidiyoo kana keessatti dhimma qaama saalaa jiisuu ilaalchisee wantoota barbaachisoo tokko ta'an isiniif dhiyeessuuf dhufeetan jira. Egaan walquunnamtii saalaa keessatti qaamni saalaa yoo jiidhaa hin ta'u ta'ee keessumaa isee shamarree sanaa dhukkubbii guddaan itti dhaga'amuu ni danda'a jechuudha. Sanaaf qaamni saalaa artifishiyaalis haa ta'u uumamaan jiidhaa akka ta'u gochuun ni danda'ama jechuudha. Asirratti qaama saalaa jiisuun maaliif barbaachise? Yoo uumamaanii haga barbaadame jiidhaa ta'uu baate hagam gochuu qabna? Akkasumas namoonni kaan dogoggora akkamii akka isaan hojjechaa jiranii fi haala sirrii ta'een karaa artifishaalii akkaataa itti fayyadamuu qabnu isiniif himaa jechuudha. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu mallattoo beelaa kan fuulduratti argamtu al tokko ofirra caasuudhaan viidiyoowwan nu biraa gadhiifaman yeroo yeroon akka isin bira ga'u godhaan isiniin jedha. Amma kallattumaan barnootaarraaf qabadee dhufeettan isin dabarsa. Egaan qaamni saalaa dubaraa uumamumaan laafaa yookaas jiidhaa ta'uu ni danda'a. Nafsaalli dubaraa zayita laaffisoo yookaas laabrikaantii warra jedhaman ni maddisiisti. Dhangala'aan kun akka nafsaalli dhiiraa yaaddoo tokko malee nafsaala dubaraatti gadi seenee bahuuf ni fayyada. Dubartoonni yeroo fedhii walquunnamtii saalaa itti ka'u nafsaalli isaanii dibata uumamaa kana ni maddisiisa. Haalli dibata kanaas dhiira walquunnamtii saalaa gochuuf ni kakaasa akkasumas ni si'eessa. Garuu kan dubartoota tokko humnaa ol dhangala'aa ni maddisiisa. Kun immoo ishiidhaaf gaarii haa ta'u malee isa dhiiraatti toluu dhiisuu danda'a. Garmalee nafsaala isaa dhangala'aan balleessuu danda'a waan ta'eef nafsaalli ishees babbacamuudhaan sagalee dhageessisuu danda'a jechuudha. Dhiirri immoo yoo jabaatee qabee itti tola, yoo baay'ee garmalee jiidhee itti toluu dhiisuu danda'a jechuudha. Zayitni uumamaa kun garuu isa yeroo walquunnamtii saalaa dubartoonni raawwatanii fedhii baanii xumuran dhumarratti dhangalaasan sanarraa addadha jechuudha. Ta'us garuu nafsaalli dubaraa uumamaan laaffisoo yookaas laabrikaantii mataa ishee haa maddisiistu malee yeroo tokko maddisiisuu dhiisuu ni dandeessi jechuudha. Yookaas goguu ni danda'a jechuudha sababa garaagaraatiin. Yeroo sanatti immoo dibata garaagaraa fayyadamuun barbaachisaadha. Dibata malee walquunnamtii saalaa yeroo godhamu kan miidhamu dubartiidha. Yeroo baay'ee yeroo walquunnamtii saalaa godhamu dubartoonni na dhukkubee sababoota jedhaniif keessaa rakkoo nafsaalli goguu isa guddaadha jechuudha. Dubartoonni tokko osuma dhukkubuu isuma gammachiisuuf jecha raawwatu. Nafsaalli dubaraa yoo goge yeroo walquunnamtii saalaa dhukkubbiin itti dhaga'ama jechuudha. Yeroo walquunnamtii saalaa yeruma hunda balaa goguu nafsaalaatiin dhukkubbiin kan itti dhaga'amu taanaan fedhii walquunnamtii saalaa ishii hir'achaa ni deema jechuudha. Fedhii dhabnaan immoo jaalallee yookaas abbaa warraa ofiitiif walquunnamtii saalaatiif heeyyamamaa ta'uun hafaa deema. Kun immoo shakkii walguddootti akka uumamu godha jechuudha. Dhiironni tokko nafsaala sirriitti laafirra goggogaa raawwachuu jaallatu. Riganni cimaa waan jiruuf dhiira itti toluu danda'a jechuudha. Ishiin waan dhukkubuu danda'uuf yaaduuf hin barbaachisaadha. Yeroo raawwatamu gorora nafsaala ishii dibuun namatti hin tolu. Darbees immoo hancufni dafee waan goguuf bu'a qabeessa miti. Kanaafuu nafsaalli akkasitti yoo goge maal gochuu akka qabnu qabxiiwwan ijoo tokko asuma kan isiniif himu ta'a. Gama biraatiinis immoo nafsaalli akka hin gognee fi maal gochuu akka qabdan isiniifan dhiyeessa waluma faana. Tokkoffaan
nafsaallee akka hin gognee fi walquunnamtii saalaarraa fagaachuu dhiisuudha. Yeroo hunda walquunnamtii saalaa raawwachuu yaa'insi dhiigaa gara nafsaalaatti waan taasifamuuf nafsaala keenya yeroo hunda jiidhee akka laafu taasisa jechuudha. Yeroo hunda amma daddafnee bishaaniin nafsaala keenya dhiquun barbaachisaadha. Inni kun qabxii isa lammaffaadha. Qabxiin isa sadaffaanii yeroo walquunnamtii saalaa dursanii yookiin yeroo biraa tuttuquun akka yeroo hundaa jijjiidhu gochuun illee akka nafsaalli goggogne gochuu danda'a. Bishaanii fi dhangala'aa adda addaa baay'inaan dhuguun jiidhina nafsaalaa bakka isaatti eeguu ni danda'a. Akkasuma qorichoota ulfa ittisuuf fayyadamnu kan akka piilsii waan nafsaala keenya gogsuu danda'anii fi hir'isuun gaariidha jechuudha. Yookiis too fayyadamuu baatanii gaarii ta'a. Inni ja'affaanii bitanii fayyadamuudha. Kana jechuun dibata qaama saalaa jiisu sana bitanii fayyadamuudha. Haa ta'u malee dibata hunda miti jechuudha. Dibanni walquunnamtii saalaaf barbaachisu waan jiruuf fayyadamuu ni dandeenya. Yeroo walquunnamtii saalaa jalqabaa yookiis yeroo isheen durbummaa qabdutti illee dhukkubbii xiqqeessuudhaaf dibata fayyadamuun gaariidha. Garuu vaasiliinii yookaas giriisiliinii fayyadamuun rakkoo biraa yookaas effective saayidii waan qabaatuuf osoo isa fayyadamuu baannee gaarii ta'a jechuudha. Erga dibnii raawwannee booda hoggasuma nafsaalaa keessaa fi alasaa sirnaan ofirraa dhiquun immoo gaarii ta'a jechuudha. Yeroo walquunnamtii saalaa raawwannee kan. Egaan walumaa galatti yaada dhimma qaama saalaa jiisuun wal qabatee dhimmoonni ijoon barbaachisoo jedhaman kanumadha. Viidiyoo har'aaf qabadeen fi asuma irratti kan isiniif xumura ta'a. Amma viidiyootaan wal agarrutti nagaan tura. Viidiyoon baay'ee qabna waan ta'eef isaaniillee daawwachaa subscribe gochaa na faana ta'aa isiniin jedha. Waan daawwattaniif galatoomaa.